Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna afaan gosaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana booda nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka qasaati bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamuu isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu qulqulluun maqaan isaa nubattis guddaa kan galatoome nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha dhuma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun boqonnaa sadeeffaa daandiiwwan qabsoora kiristaanummaadha eegallee kan jirru. Barumsa kanaan kutaa darbee keessatti kutaa 13ffaa sirna kadhannaa jalqabnee guyyaa lammaffaadhaaf kan baranne. Kadhannaan keenya haala kamiitiin kadhannaa fudhatamuu kadhannaa Waaqayyoo biratti dhaga'ama dhageetti kan qabaatu akkam ta'uu akka danda'u ilaalleerra. Faallaa kanaas immoo Waaqayyo kadhannaa hin dhageenye ni qaba. Kadhannaan Waaqayyo biratti hin fudhatamne namoonni garuu callisaniituma kan kadhatan jechuudha. Bakka kan hin filanne yaadaan hubannoodhaan kan hin taasisne akkasumas immoo baay'ina jechootaadhaa fi akkasumas baay'ina gosa kadhannaadhaaf bakka warreen kennan Waaqayyo kadhannaa akkasa kan hin ilaalle akka hin fudhanne ilaalleerraa jechuudha. Nuti garuu kiristaanonni kadhannaa keenya akkam taasisuu qabna. Kadhannaa kiristaanummaa tokkummaadhaan kan mataa keenyaa garuu bakka dhokataatti namni nu arguu danda'a. Garuu amma danda'ametti kana yoo filanneeyyuu kaayyoon keenya inni guddaan ta'uu kan qabu maallaa nama biratti maqaa argachuudhaaf nama biratti toluuf qabummaa akkasumas kabaja argachuudhaaf jennee kadhannaa taasisuu akka hin qabne ilaalleerra. Akkuma kanaas immoo kadhannaa yeroo taasisnu hubannoodhaan dhaabbachuu akka qabnu wantoota dubbannuudhaaf wantoota kitaaba kadhannaadhaa dhaabbannee taasifannu sirriitti hubannoodhaan icciitii isaanii beekuu qabna jennee isaan kana ilaalleerra. Guyyaa har'aa immoo kutaa 14ffaatiin yeroowwan kadhannaa kan barannudha. Egaan kadhannaani sirna isaa yeroo eegallu ajjatti kan barannu kadhannaa akkamitti kadhannaa akkasumas immoo yoom kadhanna jennee eegalle waan ta'eedhaaf akkamitti akka kadhannu kutaa darbeetti baranneerra. Guyyaa har'aa garuu yoom akka barannudha yeroowwan kadhannaa kan barannu jechuudha. Kitaaba qulqulluuraatuu caqasaa tokko ilaaluudhaan jalqabna. Mootichi Daawit faarsaa isaatti maal jedheera? Faarsaa 118 lakkoofsa 164 yeroo dubbisnu waa'ee murtii qajeelaa keef guyyaatti si'a torban si galateeffadhaa jechuudhaan dubbata. Egaa manni kiristaanaa keenya immoo qulqulluun Phaawulos ergaasaa gara Efesoon kanatti akkuma dubbate isin hundee raajotaadhaa fi duuka bu'ootaa irratti hundeeffamtaniittu jechuudhaan akkuma dubbate manni kiristaanaa keenya hundeen ishee eenyudha? Hundeen ishee raajota Waaqayyoodha. Hundeen ishee duuka bu'oota Waaqayyoodha. Isaan kana keessaa raajiiwwan kana keessaa tokko raajicha Daawit mooticha Daawit jennee kan waamnu raajii isaadhaan kitaaba faarfannaa irratti haala kanaatiin dubbatee ni arganna jechuudha. Manni kiristaanaas immoo kanumarraa ka'uudhaan kiristaanii tokko guyyaa guyyaatti si'a torba kadhachuu akka qabu nu barsiifte jechuudha. Sirna haala kanaatiin nuuf baastee ni qabdi jechuudha. Kiristaanii tokko danda'ee yoo haala isaaf danda'amu keessa yoo jiraate kanneen armaan gadii kana kadhachuu qabaachuudha si'a torban. Torban isaan kan himaa kan jalqabaa kadhannaa ganama oborooti yeroo lafti bari'u kan taasifamu. Kan lammaffaa kadhannaa sa'a 3, kan sadaffaa kadhannaa sa'a 6, kan afuraffaa kadhannaa sa'a 9, kan shanaffaa kadhannaa sa'a kan galgalaa yookiin immoo sa'a 11, ja'affaan kadhannaa irriba duraa fi torbaffaan immoo kadhannaa halkan walakkaati. Isaan kun sirna mana kiristaanaa keenyaadhaan kanneen ta'an kiristaanonni haala kanaatiin guyyaatti si'a torba kadhachuu akka qabaniidhaaf kan taa'edha jechuudha. Kadhannaawwan kun callisanii kan taa'an osoo hin taane sababa mataa isaanii kan danda'an kan qabaatanidha. Isaaniin haala armaan gadii ta'an tokko tokkoon ilaaluudhaaf yaalla. Kan jalqabaa kadhannaa ganama bariiti.
kadhannaan ganama barii kan jennu oboroo kan taasisnu aduun osoo hin bayin irribarraa kaanee kan kadhannudha. Kidaanii ganama mana kiristaanaa taasifamu isa kanaaf fakkeenya dhiyeessuu dandeenya. Waaqayyo arjummaa isaadhaan dukkana halkanii dabarsee ifa isaa waanta fideedhaaf ganama arguu keenyaan rafnee achitti osoo nafiin hirriba keessaatu deebisee kan nu kaase waaqayyo keenyaan sa'aatitti galateeffannudha jechaadha. Kiristaanni tokko kanaaf maal taasisuu qaba? Waaqa nagaan isa bulche galateeffachuu qaba. Waaqa dukkana dabarsuudhaan ifa fide galateeffachuu qaba. Waaqa inni mataa isaatii namichi kiristaanni tokko ofuma isaa rafee garuu waaqayyo immoo deebisee irribaa kan isa kaasu waaqa kana ganama irriba isaadhaa ka'ee jalqaba wanta hundumaa kadhachuu galateeffachuu qabaachuudha. Kana dharaachi Daawit maal jedha faarsaa 5:3 immoo dubbisnu obboroon sagalee koo dhaga'i obboroon fuula kee duran dhaabbadhachuudhaan kadhannaan kun raajota waaqayyoo kan beekamu ta'uusaa haala kanaatiin kitaabni qulqulluun nutti dubbataachuudha. Kan biraas immoo kitaaba Aksimaasatti akkuma beekamu waaqayyo Addaamiin biyya irraatu kan uume sa'aatii kanattidha, sa'aatii barii jechuudha. Innaa sa'aatii kanattis maal jennee kadhanna, maal jennee galateeffanna waaqayyo keenyaani bakka hin jirree gara jireenyaatti kan nu fidde jechuudhaan ni galateeffannaa jechuudha. Addaam jechuun numa mataa keenya waan ta'eedhaaf, Hewaan jechuun numa waan ta'eef kana ni galateeffannaa jechuudha. Kan tokkoffaa sababiiwwan kanaaf ni galateeffannaa jechuudha. Kan lammaffaa immoo kadhannaa sa'a sadiiti. Egaan kun ganama sa'a sadiitti kadhannaa taasifamudha. Sababoonni isaa sababoota muraasa ni qabu. Kan jalqabaa raajonni waaqayyoo dursanii sa'aatii kanatti kadhannaa taasisanii waan ta'aniifidha. Egaan akkuma kaasne hundeen keenya hundee raajotaadhaaf hundee duukaa bootaa akkuma jenne raajonni kan akka Daani'el biyya Baabiloon yoo turanitti kadhannaa sa'a sadiitti taasisaa akka turan kitaabni qulqulluun nutti dubbata. Raajii Daani'el boqonnaa 6:10 yoo dubbisnu isa kana ni arganna maal jedha foddaan mana isaa gara Yerusaalemitti banamee ture. Dursees taayisaa akkuma ture guyyaa keessaa sa'a sadiitti jilbasaan fuuldura waaqa isaatti jilbeeffatee kadhatee ni galateeffates jechuudhaan kitaabni qulqulluu dubbataachuudha. Foddaasaa gara balbala Yerusaalemitti bane. Guyyaa irraa kiristaanonni gara barbaannitti dhaabbanne akka barbaanne kadhachuu kan hin dandeenye kan nutti ibsadha kun. Kadhachuu kan dandeenyu kallattii baatti. Fakkii si'iliiwwan adinoon isaa mana keessa jiraatan gara sanaatti galgaluudhaan haala kaatii kadhachuu kan qabnu asirraati ni argannaa jechuudha. Sa'aatii sadiittis immoo kun qulqulluun Daani'el raajichi Daani'el yeroo kadhatu ni agarra jechuudha. Kanaaf nuti daandii abbootii keenya deemu wanta qabnuudhaaf isaaniin fakkeenya taasifannee isaa kanatti kadhachuu qabna jechuudha. Kan ittaan immoo sa'aatiin kun sa'aatiitti qulqulluun Gabri'eel qulqulleetti dubroo Maariyaamiidhaan gammadii sadan qulqulluu keessaa tokko kan ta'e ilmi sirraatu nama taachuudhaan gammachuu kan itti hime waan ta'eedhaaf kanas yaadachuudhaan kadhannaa kan taasifnaa jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:26 kan argannu jechuudha. Kan biraan immoo reebicha gooftaan keenya fuula dura Phiilaaxoositti taasise reebamee fi akka fannifamuudhaaf kan itti murteeffamedha. Sa'aatii kana yaadachuudhaan balleessaa keenya balleessaa osoo hin qabaatiin waa'ee cubbuu keenyaadhaaf jettee fuula Phiilaaxoos dura kan dhaabbatte kan sitti tufame kan reebamte jechuudhaan kana yaadachuudhaan kadhannaa kana ni taasisnaa jechuudha. Sababni kan biraan immoo sa'aatiitti qulqulluu afurii qulqulluun duukaa bootaaf bu'ee waan ta'eedhaaf kunis sababa tokkodha. Hojii duukaa bootaa boqonnaa 2:1 kaasnee amma afuriitti yoo dubbisnu isa kana nu arganna. Duukaa boonni gooftaa keenyaa tokkummaadhaan osoo jiranii afurii qulqulluun isaaniif bu'eedha jechuudha. Nutis immoo akkuma kanaa kadhannaa keenyaan afurii qulqulluun isaanirra bule nurras immoo akka buluudhaaf ni kadhannaa jechuudha sa'aatii kanatti. Kan sadeeffaan sa'aatii 6dha. Kadhannaa guyyaa keessaa sa'aatii 6tti taasifamu jechuudha. Kun immoo yerootti aduun cimtudha. Aduun giddu galeessa yeroo isheetti guddaa sadarkaa guddaa kan geessu isheetti cimtudha. Kanarraa kan ga'e egaa dhalli namaa foon uffannee wanta jedhuudhaaf ni dadhabna. Dadhabbii kana yeroo nutti dhaga'amu immoo sammuun keessa akkuma kanaa maal ta'a hojii isaa sirriitti wanta hundumaa yaadatee dalaguu kan danda'u irraati ni qannasaa jechuudha, ni hir'ataa jechuudha sadarkaa irra jiru irraatu. Innaa kun immoo maal taasisaa diiyaabiloosii yeroo kana dhala namaa qoruudhaaf kuffisuudhaaf illee carraa guddaa yeroo inni itti argatudha. Carraa guddaa jechuudha. Innaa nuti kana yaadachuudhaan mootichi Daawit akkuma jedhee galgalaaf ganama walakkaa guyyaattis immoo nan dubbadhaa nan hubachiisa jecha koos hin dhagaan ana waliin kan jira kan caalu waan ta'eef jechuudha. Faarsaa
kitaaba faarsaa boqonnaa kitaaba faarsaa 90 lakkoofsa 6 kan dubbate kana yaadachuudhaan cimnee kadhannaa keenyaan diiyaabiloosiin mo'achuudhaaf akkasumas tokkosillee yeroo itti diiyaabiloosii hewaaniin harmee keenya dogongorse waan ta'eedhaaf sa'aatiin kun sa'aatii kanatti cimnee kadhachuudhaan diina keenya diiyaabiloosiin mo'achuu akka qabnuudhaaf humna akka argannuudhaaf kan kadhannuudha jechuudha. Akkasumas sa'aatiin kun sa'aatiitti gooftaan keenya itti fannifamedha. Fannoora yeroo inni itti oole jechuudha. Nutis immoo gooftaan keenya nuuf jedhee fannifamuusaa yaadachuudhaan nuuf jedhee fannoo baatee gara tulluu qaraanoo deemuusaa kufee ka'uusaa mismaaraan waraanamuusaa fannoo irratti nuuf jedhee dhugaatii hadhaa dhuguusaa fannifamuusaa dhiigni dhangala'uusaa kana hundumaa yaadachuudhaan sa'aatii kanatti kadhannaa ni taasisnaa jechuudha. Kana afuraffaa immoo kadhannaa sa'a 9ti. Sa'aatii kanattis immoo kiristaanonni ni kadhannaa. Kunis immoo abbootii keenya duukaa bootaa fakkeenya taasifachuun kan taasisnudha. Hojii duukaa bootaa boqonnaa 3 yommuu dubbisnu qulqulluun Phexrosiif qulqulluun Yohaannis gara mana qulqullummaatti osoo seenaa jiranii kadhannaadhaaf jedha karaa itti raajii isaa raawwatan nutti dubbataa jechuudha. Annaa kana isaanii fakkeenya taasifachuudhaan abbootii keenya hundee duukaa bootaatti hundeeffamtanitu kan jedhame sun sirrii ta'uusaa kan mul'atu nuti yeroo hojii isaa raawwannudha jechuudha. Tokkos immoo yeroo itti gooftaan keenya nuuf jedhee fooniif lubbuunsaa addatti baate waan ta'eedhaaf sa'aatii kanattis immoo kana yaadachuudhaan kadhannaa keenya ni taasisnaa jechuudha. Kanaaf sa'aatii 9tti haala kanaatiin ni taasisnaa. Hojii duukaa bootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 3 yommuu ilaallu ergamaa waaqayyoo kadhannaa Qarneloos dhufee Qarneloosonni kadhannaaf dhaabbachaa jiru sa'aatii 9tti jechuudha. Gara waaqayyootti kadhannaa isaaf dhiyeessee waaqayyo biraa immoo ergaa yeroo itti isaaf fides kaallee ni agarra jechuudha. Kanaafuu kiristaanonni abboonni keenya sa'aatii isaanitti kadhannaa taasisaa turan waan ta'eedhaaf kan isaanii fudhachuudhaan daandii abbootii keenyaa hordofuudhaan kadhannaa kana ni taasisnaa jechuudha. Kan shanaffaa immoo kadhannaa galgalaati. Sa'aatii 11 jechuudha. Sarki tsaloot kan jennu sa'aatii 11tti kan taasisnudha. Inni kun namni egaa guyyaa hojii adda addaa hojjechaa oolee keessumattuu hojii guyyaa warree hojjetan sa'aatii isaanitti gatii isaanii argatanidha. Kun immoo fakkeenyatti gooftaan keenya bara dhumaatti dhufee hunduma keenyaaf akka hojii keenyaatti fakkeenya nuuf gatii keenya nuuf kennuuti. Namichi namootni akka isaan gara hojiitti deemaniidhaaf maal taasise gara magaalaatti bayeetu namoota hojii hiikanii dhaabbatan argee deemaa hojjedhaa jechuudhaan ganama sa'a 3tti akkasuma taasise sa'a 6ttis bayee maal taasise namoota argee isaanis maal jedhee deemaa gara maasii koo gara oomisha koo deemaa isinis hojjedhaa jechuudhaan isaanis ni ergee sa'aatii 11tti akkasuma bayee ni argee jechuudha. Isaan kan hundumaadhaaf sa'aatii galgalaatti immoo gatii isaanii kenneef jedha. Kun fakkeenya gatii waaqayyoo hunduma keenyaaf akka hojii keenyaatti xumuranuuf laatu haa ta'u malee garuu sa'aatiin kun sa'aatiitti hojii keenyaaf gatii argannudha jechuudha. Raajichi Daawit maal jedha? Kitaaba faarfannaa faarsaa 140 lakkoofsa 2 yeroo dubbisnu kadhannaa koo fuula kee duratti akka ixaanaatti naaf fudhadhu. Harka fuudhii koos immoo akka aarsaa galgalaa naaf haa ta'u jechuudhaan dubbata jechuudha. Aarsaa galgalaa kan jedhamte sa'aatii ishee kanadha. Sarki tsaloot kan jennu kana akka kanaatti naaf haa ta'u jechuudhaan waaqayyoon kadhataa jechuudha. Kun maal agarsiisa? Raajonni kan akka qulqullicha Daawit sa'aatii kanatti kadhannaa taasisaa akka isaan turan nutti agarsiisa jechuudha. Tokkos immoo sa'aatii kanatti raajichi Eeliyaas aarsaa inni dhiyeesse gara waaqayyootti kan fudhatamedha. Akkasumas immoo Izraan kan itti kadhatedha. Tokkoffaa moototaa boqonnaa 18 lakkoofsa 36 akkasumas immoo kitaaba Izraa boqonnaa 9 lakkoofsa 5 yoo dubbisne isaan kan ni arganna. Kanaaf kun maal nutti agarsiisa? Abbootii keenya raajota fakkeenya taasifachuudhaan kadhannaa kana ni taasisnaa jechuudha. Inni guddaan immoo sa'aatiin kun sa'aatiitti gooftaan keenya nuuf jedhee foonsaa lubbuu isaa irraatu erga dabee booda waaqummaadhaan kan wal qabate tokkummaa kan qabu kan tawaahide gara boollaatti sa'aatiin itti bu'edha. Kanas immoo yaadachuudhaan gooftaan keenya kana hundumaa kan taasise nuuf jechadha jennee kadhannaa kana ni taasisnaa jechuudha. Kan jeeffaa galgala hirriba dura kan taasifamudha. Kadhannaa galgala
yeroo hirribaatti. Egaan namni guyyaa ganama ka'ee hojii adda addaa hojjechaa oolee dadhabaa bu'aa bahii keessa darbee galgala garuu maaltu dhufa? Yeroon boqonnaa ni dhufa jechuudha. Yeroo boqonnaa kana kan laatu eenyudha? Waaqayyodha. Kanaafuu galgala maal taasisna? Waaqa koo guyyaa ganama jalqabsiiste amma galgala isaatti kaatti kan na eegde galanni siif haa ta'u bu'aa bahii adda addaa qormaata diiyaabiloos adda addaa arraba adda addaa gufuu adda addaa na eegde kan amma kanatti na geesse galanni siif haa ta'u dukkana gara kootiin dura dhufe immoo keessa ati na dabarsi jechuudhaan kadhannaa taasifamudha jechuudha. Tokkos immoo sa'aatii kanatti gooftaan keenya sirna kadhannaa yerootti barsiisedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 tokko dubbisnu jechuudha. Sa'aatii kanatti gooftaan keenya duukaa buusaa sirna kadhannaatti yerootti barsiisedha jechuudha. Kadhannaan kan xumuraan halkan walakkaa kan taasifamudha. Egaan inni kun sa'aatiin kun sa'aatii guddaadha. Wanta baay'ee kan itti yaadannudha innaa gooftaan keenya dallaa loonii keessatti Beetlehem dhaachuusaa kan itti yaadannu cuubbaasaa harka Yohaannisitti du'aa ka'uusaas immoo humna afaangoo isaatiin warreen du'an hundumaa keessaatii du'a mo'ee ka'uusaa isaan kan hundumaa kan itti yaadannudha. Gooftaan keenya nuuf jecha kana hundumaa kan inni raawwate yaadachuudhaan kadhannaa kanaaf ni dhaabbannaa jechuudha. Tokkos immoo qulqulloonni duuka boonni gooftaa keenyaa kan akka qulqullicha Phaawulos, Siilaas isaan kun mana hidhaa keessatti yeroo tokko hidhamanii osoo jiranii halkan walakkaa yeedalloodhaan zeemaadhaan waaqayyoon yeroo galateeffatan hidhaa isaanii irraatii hiikamuu danda'an jechuudha. Nutis immoo abbootii keenya fakkeenya taasifachuudhaan sa'aatii kanatti kadhannaa ni taasisna jechuudha. Hojii duuka bootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 25 ni arganna. Egaan sa'aatiiwwan torban kiristaanii tokko kadhachuu qabu isaan kanadha jechuudha. Isaan kana hundumaa keessatti kadhannaa dheeraa kadhannaa amma kanaa gabaabaa osoo hin jedhin akka barbaannetti wanta barbaanne waaqayyo wajjiraan daandii keenya kan ta'u kadhannaa kadhachuu qabna jechuudha. Inni guddaan garuu wanta hundumaa keessaa kadhannaa namoonni yeroo baay'ee kadhannaa yaa abbaa keenyaadhaaf bakka hin kennani. Yaa abbaa keenyaa kan jedhu kadhannaan garuu kadhannaa hundumaa ol kan ta'e gooftaan keenya kan nu barsiise salphaa kan ta'e hojiidha osoo hin jedhin sa'aatiin qabu osoo hin jedhin kadhannaa taasisuu dandeenyu waan ta'eedhaaf kan taasisuu hin dandeenya jechuudha. Innaa sa'aatiiwwan kana qabannee jireenya kiristaanummaa keenyaaf yeroo hundumaa cimnee dhaabbachuudhaa fi yeroo hundumaa diina keenya diiyaabiloosiin wal waraannee mo'achuudhaa fi gooftaa keenya wajjiraanis immoo uumaa keenya wajjiraan tokkummaa qabaachuudhaaf kadhannaan wanta nu barbaachisuuf kadhannaawwan manni kiristaanaa keenya nuuf keessa kana haala kanaatiin sirna isaa eegnee geggeessuun nurra jiraataa jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya kan dhageenye kan barannee laphee keenya keessaa nuufaa bulchuu ittiin hojjennee kadhannaa taasisnee isa wajjiraan jiraannee dhaaltuu mootummaas akka taanu fedhaa fi eeyyama isaa gargaarsaa nuufaa ta'u kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.